asii ol fuudhamee Kiristoos nuuf dhalateera fayyisame. Qophii ijoollee ammas akkamatti fedha ammas nu dhageeffadha. Namoo teksii jenna teksii chaanumarraa eegala na dhageeffadha. Maqaan koo Sinaaf Sooressaa jedhama kan isiniif dhiyeessu teksii macaafa qulqulluuti. Isaayyaas 63:7 ani araara Waaqayyo godhinani maa gocha isaa isa galateeffamaas nan odeessa. Wanta Waaqayyo nuuf godhe hunduma garummaa isaa isa guddaa isa inni saba Israa'el agarsiisa. Wanta koo isaa fi akka arjummaa isaatti isaaniif godhes nan galche. Waan dhaggeeffataniif kan jedhu feenatiidha hamileedhaan naasi madda. Maqaan kiyyaa Sooressaa jedhama kan isinii dhiyeessu teksii macaafa qulqulluuti. Ermiyaas 17:7 garuu namni aanaa amanatu nama Waaqayyo duwwaatti kanaaf kennu haa gammadu. Waan dhaggeeffataniif guddaa qabatu.
jedhu furaa olidha hamleedhaan naashimata. Maqaan kiyya Firaa'olta Shimoodha kan isin dhiyeessu macaafa qulqulluu Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9:9 isin yaa namoota xiyoon guddaa gammada namoota Yerusaalem guddisaatti sagalee gammachuu dhageessisa. Mootiin keessan inni mo'aa fi qajeelaan gad of deebisee harree yaabbii keessa gara keessanii dhufaa waan dhaggeeffattaniif guddaa. Yaani awwanii hamleedhaan asimadha. Ani maqaan koo Awwanii Lammeessaa jedhama kanan isiniif dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluudha. Macaafa Ermiyaas 29:11 akkas jedha. Yaadaan ani isiniif yaadu anuma duwwaa beeka. Innis yaada nagaa fi yaada isin gara fuula duraatti yaadan isin raawwachuuf malee yaada isin balleessuu miti. Waan dhaggeeffattaniif guddaa gala. Boontuu hamleedhaan naasimadha. Kango boontuu tasfaa'in jedhama anan isiniif dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluutti akkas jedha. Ifni kee feera ulfinni Waaqayyo siif feera kanaafis ka'e ibsi. Macaafa Isaayyaas 61. Itti aanu lammaadha hamleedhaan naasimadha. Maqaan kee Lamee Masiniin jedhama. Nasinni dhiyeessu tiksii macaafa qulqulluutti Luqaas 1:23 Maariyaam Matilmaandeessa maqaa isaa Yesuus jedhamu gaasina guddaan ta'a. Ilma abbaa jedhama sun waamamu waan dhaggeeffataniif guddaa. Itti aanu ulfinaadha hamleedhaan naasimadha. Ini desa Daudi foto pasal ini semua. Saya sini jalan. Amin. Tadi saya kalau coba. Ini anu bontu dan ledan masih madam. Indo Waaqayyo keenya nu saba harka isaa jala jiruudha. Oolota inni tuksuudhaas ara sagalee isaa utuu dhaggeeffatan attam gaariidha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Itti aanu Daawitiidha hamleedhaan naasimadha. Ijoollee Waaqayyoo akka taaniif
waan ijoolleen as ba'anii waaqayyoo jedhu nu waaqeffatu. Hamleedhaan as madda.
sini copesu macam ada dulu. Ini sudah mapas dalamnya ulama. Umummu hamli dan Frafi nasi madam. Fraafis tolasan jedhama kanan isinidhees iskii macaafa qulqulluuti Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 akkasii ergamichi garuu sodaatina kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinitti himu kun immoo sabanumaaf kan ta'u waan dhaggeeffattoonni guddaa galata. Maqaan koo Faasgeetashoo jedhama kanan isinidhees iskii macaafa qulqulluudha Yohaannis 1:5 ibichi qonicha keessatti nu sadii qonicha ibicha bira ga'uu hin danda'u. Dan nasi madam. Tiski macam macam bukan aku datang walau kau fatar garu nami anak ayah nama anak dua tu kalau kan naga wana ada ke fatar. Di luar hamil dan nasi madam. Dubara Ayyaanaa jedhama kan Qophii macaafa qulqulluu kinaan foofta imma sindeessa kinaan foofta imma sindeessa kinaan foofta imma sindeessa kinaan foofta imma sindeessa imma sindeessa maqaasa Iyyesuus jettee amma gaafte waan dhaggeeffataatti guddaa gala. Dan nasi madam. macaafa qulqulluudha. Yohaannis tokko sagalichi jalqaba waandumaarra ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyo ture. Hunda isaaniif amma saamlee kennaaf. Ammas ijoolleen as ba'anii Waaqayyo waaqeffatu. Galma jirtu akka geessisan. Amma immoo ija keenya fuunii walirraa muufannee keessa taa'anii Waaqayyo nu waaqeffatu. Abba wajjin kita isaas sitaasisu ulfina kee omaattu lakkoofne samiirra gadhutee olaara taatee nu dhiigan firoomne anaafatii gargar baanee turre dhiigaan araaramne anaafatii orma taane Yesuusin araaramne anaafati gargar baanee turre dhiigaan araaramne anaafati orma taanee turre Yesuusin araaramne attam na jaallattanaani naaf ulfina kee kannise naaf birmattee maariifattee alfi duwwaa duwwaa goote saafuu
kee fannoo irratti maal jedhe deebisu kan kee nan teessisu rakkoo sana raasee siituu narraa kaasee oolmaa kee fannoo gubbaa sana yemmuu teesseerra lubbuun koo qaaraan irra naaf olukkee naaf ta'ee xumura faayu koo ulfina koo gateensi farsaa fuula kee duratti gaajjadhee waan jedhu waan irraa cabsitee ulfina guddaa sirraa argadhee maal jedhee deebisu kan kee nan teessisu rakkoo sana raasee siituu narraa kaasee toofoo dangaggaa duddee fiixaan bastee fayyina koo abbaa fooniif dhiigaa miti sitti waamamee lubbuun koo. Bila keenya dhaabbannee faarfanna. Baga dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin gahe. Amma immoo qophiin keenya inni xumura barsiistuu keenya Maartaa Hamleedhaan gara madirakiitti na yaamama. Ebbisa hunduma isaanii.